bilchina sammuu namniin sammuun bilchaate wantoota kana of keessaa qaba. Mul'ata ofii arguun dandeettii ijaa sammuuti. Kanaafis Helen Keller ragaa addunyaa taatee darbite. Qaamaan miidhamuun sammuu miidhamuu miti. Wanti nama gaddisiisu ija dhabuu osoo hin taane osoo ija qabanuu mul'ata dhabuudha. Namoonni osoo ija hin qabaatin mul'ata qaban akkuma jiran, namoonni osoo ija arguu qabanii mul'ata hin qabnes hedduudha. Namni mul'ata hin qabne galma hin qabu. Galmi immoo firii carraaqqii mul'ataati. Namni damma baafatee nyaachuu barbaadu tokko hiddaa kanniisaa yookiin ilkee kanniisaa obsuu qaba. Ilkee kanniisaa malee damma nyaachuuf yaaluun mul'ata malee milkaa'uuf yaaluu waliin adda hin jiru. Namoonni har'a addunyaa kanarraa nama guddaa jedhaman namoota aarsaa guddaa kaffalan ta'uu isaaniin dagatin. Wanti taa'anii salphaatti argatan hiyyummaa, garbummaa fi doofummaa qofa. Hayyummaan aarsaa malee argamu harrummaadhaa beekadhu. Digirii bitachuu dandeessa. Beekumsa dhaloota fayyadu garuu mana ciisanii argachuun hin danda'amu. Dorgommii gaafa seentu cimina dorgomtoota kee ilaalta taanaan salphaatti mo'amta. Cimina garee faallaa kee dhiisi. Humna dorgommii kee si injifachiisu horadhu dirree seeni. Dorgommii seentee mo'achuuf wabii kee qabachuuf dhabuu kee osoo hin taane ilaalcha keeti. Kanaafuu ilaalcha sirrii qabaadhu. Duumessaa'uun samii siif roobuuf malee sitti qorruuf miti. Duumessaa'u malee hin roobu beekadhu. Milkaa'ina keef bu'uurri ilaalcha keeti. Ilaalcha qajeelaa qabaadhu. Dirree dorgommii seentee mo'achuu waan qabduuf mo'atta malee gareen faallaa kee cimaa yookiin laafaa waan ta'eeniif miti. Ilaalchi gaariin salphina kee gara ulfaatinaatti yookaan gara ulfinaatti akka jijjiiruuf humna siif ta'a. Boolla akka ati itti kuftuuf siif qotame duuchuuf hin rakkatiin biqiltuu dhaloota dhufuuf gaaddisa ta'uu danda'u keessa dhaabi. Ilaalchi gaariin tiksee cimaadha. Tiksee cimaa barbaada. Cimsii eeggadhu. Sammuun kee qabeenya qaalii ati qabduudha. Kanaafuu faalama irraa eeggadhu. Yaanni hamaan sammuu faala waan ta'eef.